እሺ namni ofii du'ee lubbuu isaa siif kennee jira? እንጅር Omtu siif jara hin duune? Tokkoyyuu? Yesuus eega. Gooftaan እሺ ነገ ትፈርሳለህ ትጠፋለህ አብረህ እሱ ጋር ስምህም ይጠፋል ታሪክህም ይጠፋል ዛሬ ግን እንደ ዳዊት አንድ ድንጋይ አንስተህ አብይን ግንባሩን ብትለው ለዘላለም ታሪክ ሲነገርልህ ይኖር አንተ ዳዊት እሱ ጎልያድ እየተባለ አንድ ጀግና ወታደር ከዚያ መካከል እንዴት ይጠፋል mootummaan Abuna Luqaas namicha yeroo darbee Dr. Abiy Ahmed irratti ajjeechaa labsan irratti hidhaa cimaa waggaa 6 murteessuun nagahame. Sinodoosiin Waldaa Ortodoksii Itoophiyaa walgahii torban guutuu ta'aa tureen murtiiwwan adda addaa dabarseera bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif habaayatu akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophii wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isin ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara like share godhaa yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii satinu qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Mootummaan Abuna Luqaas namicha yeroo darbe ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irratti ajjeechaa mana amantaa keessatti labsan irratti hidhaa cimaa waggaa 6 murteessuun dhagahame. ነገ ትፈርሳለህ ትጠፋለህ አብረህ እሱ ጋር ስምህም ይጠፋል ታሪክህም ይጠፋል ዛሬ ግን እንደ ዳዊት አንድ ድንጋይ አንስተህ አብይን ግንባሩን ብትለው ለዘላለም ታሪክ ሲነገርልህ ይኖር አንተ ዳዊት እሱ ጎልያድ እየተባለ አንድ ጀግና ወታደር ከዚያ መካከል እንዴት ይጠፋል የወገኖቹ ሞት የማይነደው የማያቃጥለው ወታደር ምን ወታደር ነው Sinodoosiin Waldaa Ortodoksii Itoophiyaa walgahii torban guutuu ta'aa tureen murtiiwwan dabarseera. Sinodoosiin Waldaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa maree tibbana taasiseen dhimma Abuna Luqaas namicha waltajjii waaqeffannaa irratti Dr. Abiy Ahmed ajjeesaa admaa battaanyii waaqayyo si haabbattanu jechuudhaan raayyaa ittisa biyyaa fi ministeera muummee irratti ajjeechaa fi arrabsoo gadhee labsee irratti ibsa balaaleffannaa baaseera. Manni amantichaa Abuna Luqaas namni waan cigaa isaa ajjeechaa labsan kun mana amantaa keenya bakka numbu jechuudhaan gochichas balaaleffataniiru. Mootummaan gama isaatiin Abuna Luqaas irratti hidhaa cimaa waggaa 6 murteessuun kan nagahame yommuu ta'u odeeffannoon kunis karaa keessoo akka dhagaan Phaaphaasiin mana amantichaa tokko dubbataniiru. Dabalataan gara biyyaatti seenuu dhorkamuu Abuna Phexros ilaalchise gareen Phaaphaasii olaanaa waldatti Abuna Maatiyaasiin durfamu Phaaphaasota hedduu waliin ta'uudhaan gara waajjira mootummaatti imaluun rakkinicha mareen hiikuuf akka hojjetanis beeksisaniiru. Ammasitti bakka barreessaa waldatti Abuna Phexros itti aanaa isaanii bu'anii akka hojjetan beekameera. Kana malees dhimma Abuna Luqaasis ilaalchisee gareen qindaa'e kun hidhaa cimaa waggaa 6 mootummaan irratti murteessee jedhame kana araaratti deebisuudhaan karaa nagaa fi dhiifamaatiin hiikuuf bira darbuuf akka jiran ibsaniiru. Mareen Phaaphaasota Sinodoosichaa har'a ibsa kenname kanaan xumuramuunis beekameera. ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ሶስቱ ብፁዓን አባቶች ማለት ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ ብፁዕ አቡነ ያዕቆብ በተመለከተ ተወያይቶ ለመወሰን የተደረገ ስብሰባ ነው። በመሆኑም ምልዓተ ጉባኤው የብፁዓን አባቶችን ማመልከቻ በንባብ ካዳመጠ በኋላ በጉዳዩ ላይ በሰፊው ተወያይቶ የሚከተለውን ወስኗል። የብፁዓን አባቶች ወደ ሀገር እንዳይገቡ መከልከል ችግር ሊፈታ የሚችለው ቤተክርስቲያኒቱ ከመንግስት ጋር ውይይት በማድረግና የሻከሩ ግንኙነቶችን ማረምና ማስተካከል ሲቻል በመሆኑ አባታችን አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የሚመራ ልዑክ አንደኛ ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሁለተኛ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሶስተኛ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ሸገር ከተማ የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ አራተኛ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ሊቀ ጳጳስ አምስተኛ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የሚኒሶታና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ
ስድስተኛ ብፁዕ አቡነ ኤርምያስ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በአስተባባሪነት እኔ ራሴ በየደረጃው ካሉ አካላት ጋር በመነጋገር ጉዳዩ እልባት እንዲያገኝ እንዲደረግና የዋና ጸሐፊነቱ ስራ እስካሁን ቀደሙ ሁሉ በምክትል ጸሐፊው በመጋቤ ብርሃናት አባ ተክለያሬድ ዘጎርጎርዮስ እየተሰራ እንዲቆይ ይደረግ በማለት ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። ይህ ከላይ የተጠቀሰው በቅዱስነታቸው የሚመራው ልዑክ ብፁዕ አቡነ ሉቃስንም ጭምር አስመልክቶ መንግስት ቀጥታ ባይደርሰንም የ6 ዓመት ጽኑ እስራት ወስኗል የተባለውንም በተመለከተ በይቅርታ የሚያልፍበትን የሞት ፍርድ ይቅር እንደሚባል ሁሉ ይህም ይቅር ተብሎ ቤተክርስቲያን በአንድነቷ የምትሰራበትን አብሮ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። Jaalalli maali? Gosoonni jaalalaa meeqatu jiru? Jaalalli agaappee maali? Akkuma kana sababii jaalalaatiif jedhee lubbuu kan siif kenne eenyu kan jedhu gaaffiiwwan tiimii Itoophiyaan Kiristaan Miidiyaa wajjin qabannee isinii dhiyaanneerraa waan namoonni deebisanis ilaalaa ilkaan keessaniif garuu nuti ittiin gaafatamnu turtii gaarii wajjin godha hamma dhumaatti daawwadhaa deebii keenya immoo deebinee dhufnee kan isinitti himnu ta'a eebbifamaa. Gaaffii salphaa tokko tokkoon si gaafadhaa isa naaf deebista. Jaalalli siif maalidha? Okay. Jaalalli anaaf jaalalli tokkummaas hin ta'a. Namni tokko yoo ta'e jaalala agarsiisa jechuudha. Okay, haa ta'u namni yoo tokko ta'e jaalala agarsiisa. Eshi haa ta'u jaalalli gosa meeqatu jira? Jaalalli gosa baay'eetti waa iddoo sadittis baasuu danda'a. Saniif jaalalli hiriyaan jira, kan biyyaan jira. Gosa meeqatu jira jaalalli? Jalqaba jechuudha. Sadii. Eshi gosa sadii. Sadan sana natti himuu dandeessaa? Jaalala hiriyaa kee kan jaalattu jechuudha. Eshi. Jaalala biyyaa. Eshi. Jaalala maatii. Okay, eshi haa ta'u jaalala agaappee kan jedhamu beektaa? Agaappee jaalala mataansa. Okay, haa ta'u namni si jaalatee lubbuu isaa siif kenne jira? Jira. Lubbuu isaa kan siif kenne jira? Namni si jaalatee lubbuu isaa siif kenne jira? Namni lubbuu isaa nama laatu. Okay, kan si jaalatee immoo lubbuu isaa siif kenne jira? Na jaalatee lubbuu isaa kan naaf kenne Yesuus Kiristoos qofaadha. Gaaffii muraasa si gaafadhaa. Jaalalli siif maalidha? Jaalala naaf jireenya. Jaalalli siif jireenya. Jaalalli siif maalidha? Hiikaa jaalala. Jaalala? Jaalala. Maal jechuudha jaalalli? Siif. Ofiif qof moo? Hiikimee akka feetetti. Jaalala jechuun ofii qof taanaan akka lubbuu koo jechaadha. Abbaan jaalladha jechaadha. Eshi gosoota jaalalaa meeqatu jiru? Shaakal lakkoofsa. Beektu? Sadii? Maal? Ani hin beeku. Beektu? Eshi inni kun salphaadha. Jaalalli agaappee jedhamu maalidha? Jaalalli agaappee jedhamu maalidha? Agaappee? Dhageessee hin beektu? Yeroo namni jedhu dhageessee hin beektu? Hin beeku. Eshi namni ofii du'ee lubbuu isaa siif kenne jira? Hin jiru. Omtuu? Omtuu siif jedhee hin duune? Tokkoyyuu? Yesuus eega. Gooftaan Yesuus. Jaalalli siif maali? Jaalalli naaf isa hunda caaludha. Jaalala jechaan yoo jaalalli jiraate jaalalaan birrii argachuu hin danda'ama. Jaalala yoo qabaatte namatti siqxeetoo jaalalaan isa faana bulu. Fakkeenya gaafa fudhannu nama tokko humnaan gaafa itti deemu humnaan natti deema. Jaalalaan gaafa manneen immoo jaalalli jaalalan mo'atu. Isa kanadha. Gosoota jaalalaa meeqatu? Gosoonni jaalalaa hedduudha.
Isaanuma keessaanis immoo gosa meeqa? lakkoofsaan jaalalli tilmaamuu hin danda'u ግን garuu hanga 5-6 olii kan ta'uu danda'udha. Akkasitti fakkaata? Akkasumatti fakkaata. Jaalalli agaappee jedhamu maali? Jaalalli agaappee. Agaappeen jaalalli agaappeen jedhamu tasa tidaari ta'a. Gaaffii sadhumaadhaan kun namni ofii du'ee lubbuu isaa siif kennee jira? Yesuus Kiristoos bichaadha. Namaaf immoo hin jiru. Namaaf hin jiru? Hin jirudha. Kan lubbuu isaa siif kennee eenyudha? Yesuus Kiristoos bichaadha. Jaalalli isiniif maali? Basmaama wadar የለውም ዳንጋን ቀቡ ዳንጋን ቀቡ ባየ በረክሳ ካራ ቀየስ ካራ ነው ማለት jaalalli baay'ee guddaadha daangaan qabu amma jedhamee to kiiloo irra taa'ee safaramuu danda'u baay'ee guddaadha. Bosonni jaalalaa meeqatu? Bosonni jaalalaa waan jiruuf taanu baay'eedha. Baay'eedha. Meeqa sirriitti fakkaata? Ani lakkoofsaan hundi kawee hin fixanyu. Jaalalli waan jaalalli keessa jiruuf bosonni jaalalaa fixee hin danda'an. Akkuma qajjisa mataa nyaati jaalalli keessa jira ka. Jaalalli agaappee jedhamu maalidha? Beekus. Beektanii? Namni ofii du'ee lubbuu isaa isiniif kennee jira? Injirus nufus kana injirus. Namni eenyu? Waaqa bichaadhaan nama du'e. Waaqa qofadha? Waaqa qofadha. Anaafi jaalalli homaayyuu miti akka kootte. Homaayyuu miti? Waan tokkoyyuu? Waa'ee jaalalaa gaafa addoomtu sammuu keetti nufu? Ani jaalala kana dura hin qaqqabnes kan. Jaalala isa kan hiriyaa qofa miti. Jaalala gaafa si qabu. Jaalala biyyaaf. Jaalala biyya kootiin nan quqqaba. Kanaafuu jaalalli siif maalidha ree? Jaalala naafi bakka akka kennaattis akka biyya namni itti of bareegu sunittis jechaadha. Gosoonni jaalalaa meeqatu jiru? Gosoonni jaalalaa baay'eedha. Lakkoofsaan? Lakkoofsaan tokko lama dhiyeessite tokko bakka biyyaaf of bareegudha adda duree irratti. Jaalala biyyaa jechuudha. Kan biraa? Lammaffaa irratti immoo biyya ofii hojjetanii misoomsu. Kunis waama biyyaadha. Kan biraa? Jaalalaan biraa immoo hin beeku. Jaalalli agaappee jedhamu maalidha? Jaalala agaappee jedhamu. Gaafa namni jedhus? Namni ofii du'ee lubbuu isaa siif kennee jira? Waaqa qofa. Waaqa immoo Haacaaluudha. Haacaaluu siif du'ee lubbuu isaa kenne? Oromiyaa hundaaf anaan bicha siifis isaafis muluudhaafuu kennee jira. Daawwattoota keenya deebinee dhufneerraa akkuma argitan egaa jaalala agaappee gosoota jaalalli maal kan jedhu eenyutu lubbuu isaa isiniif kenne kan jedhu ergaawwan garaa nuuf kaaniiru waan guddaa akka irraa barattan abdii guddaa qabna. Jaalalli egaa gosoota 6tu jiru. Jaalalli inni tokko jaalala eros jedhamudha. Jaalalli inni lammaffaan ludus kan jedhamudha. Jaalalli inni sadaffaan storge kan jedhamudha. Jaalalli inni arfaffaan progma kan jedhamudha. Jaalalli inni shanaffaan menia kan jedhamu. Jaalalli inni ja'affaan jaalala agaappeeti. Jaalala agaappee jechuun jaalala bu'aa irratti hin xiyyeeffanne jechuudha. Fakkeenyaaf akka macaafa qulqulluutti jaalala Yesuus Kiristoos nuuf jedhee lubbuu isaa nuu kenne kan bakka bu'uudha, kan fakkeenya gaarii nu ta'uudha jechuudha. Ergaa guddaa irraa akka barattan abdii guddaa qabna. Turtii keessa waan wajjiniin gootaniif waan daawwattaniif gooftaan isin haa eebbisu. Bardaadii gubbaa taa'een argame gonfol finansanaan si kan gonfame macaafoota cuufaa mutichi ni banee inni jisaayifu Yesuustu argame. Ati guddaadha hundumaa bittaa jaalala keetii hunda ruunfataa. Ati guddaadha hundumaa bittaa jaalala keetii hunda ruunfattee. ስለ ቸርነት ይገሎ ላፍተቲ ጀለላ ሞተቲ አሬቱ ይወራ በዛ አንተ ስራ
የበርሂኖሞ ሞት ያልቀልጉዮ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርለት ስለሱ ላውራ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርለት ስለሱ ላውራ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ ኦ ገለተኬ ኦ ገለታ ኦ ገለተኬ ኦ ገለታ ኦ ገለተኬ ኦ ገለታ ኦ ገለተኬ ኢየሱስ ኦ ገለታ Wakuma ke himeftu yunan kutsu Hamagesu dubachudan imulsu Dachef zami ivajiru da kanarra Isambune jijiramne siyargera Wakuma ke himeftu yunan kutsu Hamagesu dubachudan imulsu Dachef zami ivajiru da kanarra Isambune jijiramne siyargera Waka Buddha, yes, all about it. Gentle Father, Moti Buddha, yes, all about it. Gentle Father, Waka Buddha, yes, all about it. Gentle Father, Moti Buddha, yes, all about it. Gentle Father. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleen sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe like share godhaa. Warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromoo argachuu hin dagatina sinin jenna. Linkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.